السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفني كبجمتوتا في جالتمتوتا ودفتوتا سير channel hundi keessan wakkam nagaha jirtu ilmaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nageenyi keessan irraa jiraatu isin jecha egaa har'allee deebi'ee dhufeen jira. Har'a maanumaan qabattee nuuf dhuftee jettanii yoo na gaafatan wanneen qabadhee isiniif dhiyaadheeru har'a jechoota hayyoota oromoo jedhan keessaa kan lafa kaa'amee aappiidhaan ijaaramee kan taa'eeru jechaadha. Egaa appilikeeshinii kun takka lama miti ni jira jechaadha. Kanarra takkichuma sin agarsiisa. Sababumaan takkicha sin agarsiisu kanaan immoo waan ilaaluun isaa nama hin dhibneefu sin keessa deemtanii isa hunda ilaaluu dandeessanii. Amma kana har'a kan waliin ilaallu ta'a. Egaa kana namee wal laalu jiraaf sun taane ni mul'ata, mul'achuu dhabeef sun taane immoo irratti wal jajjabeessineeti. Immoo nuyitis abaluu akkana jedheera jennee walitti ilaalee walitti yaadannu kana hamileen keenya ni cima oromummaa keenya irratti. Egaa akkana jechuun kooti immoo oromummaa keenya takkaan dagannee jirraa fi maal osoo hin taane walumaa galatti wal yaadachiisuudhaaf waan jedhamu takka kan wal ilaalu ta'a. Hanga dhuma qophii kiyyaatti share, like, subscribe godhaan isin jedha. Amma gama barumsa keenyaan isheenna pilaastorii keenya kana keessa isheenee jechoota hayyoota oromoo goona yoo barreessine bakka sarchi kanarratti kunoo jechoota hayyoota oromoo jettaniitu afaanuma oromooti yoo barreessitan appilikeeshinii afaan oromoo keessan jiranii jechoota hayyoota oromoo ka jedhu kunoo ni jira jechaadha. Takka lama miti. Amma sababuma kanaatiin sila afaanuma keenya agarsiisuuf maal hin feessu sheentaniituma daawwattanii jechaadha. Amma akkuma jiru wal yaadachiisna waan jedhamu takka imaleedha. Amma kana irratti ni dhoofna jechaadha. Amma kanumaan sababa kana sin agarsiisuudhaaf kan hin dhufeeru waan nama agarsiisan takka illee hin qabu, garuu immoo wal yaadachiisuudhuma waan jedhamu takka imaleedha. Amma irratti ni dhoofna jechaadha. Egaa kana irra dhoofnee kaaneen booda gaanii buufadheen jira. Waan hin buufadhee qabuufu amma oppiinuma jedheetuman itti isheena. Egaa haala kanaan nuuf fidaa jechaadha, hin eegna. Egaa haala kanaan kun nuuf baaseera. Amma asirratti ni dhoofna jechaadha. Asirraa akka agartan jechoonni hayyoonni oromoo jedhan asirraa guuteera jechaadha. Adamsaa Iddoo, Tulluu Tufaa akkasuma namoota baay'eedha. Takka lama miti ati walumaa gala hayyoonni oromoo maal akka jedhaniiran asirraa baruu dandeessan. Warroon hin beeknes yaani namni hin beeknes jiraachuun hin mala. Gaammoon irra guddaan ni beeka, garuu isuma beeku kanarratti inuma wal yaadachiisna waan jedhamu takkaasi. Egaa har'a waan hin qabadhee isiniif dhiyaadheeru kana hanga barumsa biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf turan isin jedha. Waan na waliin turtaniif ulfaadhaa, galatooma.